Taateen ajjeechaa naannoo giddaa ayyaanaatti mudate kan baay'ee nama gaddisiisudha. Taatee ajjeechaa kanaan namoonni 5 kan du'an yommuu ta'u namoota baay'ee irra miidhaa hamaan ga'ee jira. Konkolaataa uummataa socho'aa jiru irratti dhukaasanii lubbuu namaa baasuun tanumayyuu qe'ee ofiitti Oromoo ofirraa dhowwuu dadhabuun salphina. Biyya mootummaa mataa ishee qabdi jedhamee beekamu keessatti jechuudha. Biyya koodha bakka jedhu keessatti immoo uummanni mirga lubbuun jiraachuu dhabuun madaa fi godaannisa dhalootaati. Warra lubbuun darbaniif Waaqayyo boqonnaa kennu. Mootummaan naannoo Oromiyaa garuu wanta kanatti yeroo dhiyootti furmaatatti nu godha. Waraabessi kaabaa dhufe fira koo danuu nyaata. Isa kaleeyyoon irraanfanne isa gaafa angarbuu ta'e inni yuutuu nuuf hin fayyin har'as nutti deebite. Irraa dhaamuu daldalaboonni abiddaa har'as dhumaa jira Oromoonni giddaa. Iyyitee dadhabdee laagaan si baqaqee jumulaan si fixee ormi qeekee dhaqee bineensa fakkii namaa albee baatu qaree har'as si qalate inni kaleessa bare. Oromoo saba koo maaf callistu firaa keessaa jalqabee giddi dhiifamaa jira. Addaggeen safuun beektu addarra dhaaban malee caldannee ilaaluun keenya madaamitti dabale. Oromoon kaabaaf kibbaa innichi bahaaf lixaa tokkummaan ijaaramaa jarattii kana fixaa. Akkas yoo goone malee jarri tolan jaallattu ishee dhaaban malee jarri tola. ፍትህ በስልጤ ዞን ለሚገኙ ለወንጌላውያን አማኞች ፍትህ ይባካችሁ ወንጌላውያን አማኞች ይህንን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ለሁሉም እንዲደርስ አድርጉት። እስከ መቼ ነው ይሄ ችግር? እስከ መቼ ነው ይሄ ጭንቀት? እስከ መቼ ነው ሰው በተወለደበት ሀገር በራሱ ሃይማኖት ተከብሮ የማይኖርበት? እስከ መቼ ነው? ይባካችሁ ሼር አድርጉ። ሀበነሙ በልበል አራረኬ ጎፍታ ኢየሱስ ሀበነሙ በልበል አራረኬ ሀበነሙ በልበል አራረኬ ሀበነሙ ፉል ፈኬ ገረ ብየ ከናተ ዴቢው ፉል አራረኬ ብየ ከናተ ዴቢው አራራተው ብየ ከነራ ዱና በዱ ሎላፍ ጎፍታ ኢየሱስ አኒ ፈርዴን ሎላ ኢየሩሳሌም ኬሳ ኮንኮላታ ሎላ ይሁዳ ኬሳ ነምበሌሰ ጀቴት ብየ ከነ ኬሳ ሜሻ ወራና ሜሻ ሚሶማተ ዴቢው አራረኬቲን ዲኑማናፍ والورانسياف قچولوناف ودبرسني والكنوناف جباف نغانا بو بيرت حرارك الراكنكي غبينتو ارارتو ارار قلم موتو تادقو ارار لفوندو مادقو ارار سبوندو ما بردقو كان برتو بردقو اراركي كان قوتو بدا كان نغدو بدا كان يواق يوجتيو نام بلو بدا كان كوبساتي جرو كان عيسى جرو غراداريتو كفيدو غرغراتو كفني غرغار سدبني هيا كان جرم بدا أرارك يا جو كلنسا يا كلنسا واقعيو يا كلنسا أرارا كلنسا بيجانت كلنسا ياراران كلنسا واقعيو غلانا أما غلانات أندرا أما ندرا لفات هك كلنسا yoo yaashama kam jirtu nagaaf jaalala waaqayyo bakka jirtu hundatti isiniif haa baay'atu ko YouTube channel Boonsaa Addisuu guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin gaaniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatina. Ergaa addaa naannoo Buttaajiraati ergamee isiniif dhiyeessina. Innis akkas jedhamee nu gargaaraa nuti warri Pirotestaantonni fakkii silikoonii sababa amantii keenyaan Buttaajiraatti argamnaa akka dhabuu nu mudateen wisa miidiyaa hawaasaa irratti to'atanii jiru waan balleessinee fakkeessineef tokkollee hin qabnu qabeenyi keenya godaansifamaa jiraachuu fi isaaniif gaa waan ta'uu dhiiseef Buttaajira irraatii nu buqqisanii yakkamtoota nu taasisuudhaaf hojii guddaan hojjetamaa jira. Uummata keenyaan nuungaa jechuudhaan kiristaanonni naannoo Buttaajiraa jiraatan ergaa isaanii dabarfatanii jiru. Naannoo sanatti manni kiristaanotaa gubachaa kan jiru qabeenyi isaanii akkasumas barbadaa kan jiru yoo ta'u namoonni miidhaman hedduun mul'achaa waan jiraniif qaamni dhimmi kun ilaallatu hundinuu isaaniif sagalee ta'uu qabaa ergaa keenya. Waggaa haaraatti mana haaraa baay'ee jaallatamtuu faarfattuu Ababaayee Hundeef maatii isaanii jala bultii bara 2016tti mana jireenyaa badhaafamanii jiru. Luba Mangashaagaa lubummaadhaan ati warra isaanii faarfattuu Ababaayee Hundee immoo faarfannaadhaan bara dheeraaf Waaqayyoon tajaajilaa kan turanidha. Magaalaa Finfinnee galanii yommuu tajaajilaa turanis goota dheeraaf kiraa manaa keessa jiraachaa turan. Mana jireenyaa ijaarrachuuf jalqabanii humna dhabanii dhiisani. Namni Waaqayyo raajii Masarrat taa'ee seenaa isaanii kana erga qoratee booda manni jireenyaa akka ijaaramuufiif murteessanii haaluma kanaan manni jireenyaa bareedaan qarshii miliyoona tuqaa tokko waliin ijaaramee fi bara 2016 kanatti itti galanii jiru. Gaggeessaa waldaa araaraa Naqamtee raajii Masarrat taa'ee Waaqayyo isaan eebbisuu jennaa gochaa gaarii nama jajjabeessuu fi namatti toludha. Waldaan kiristaanaa araara Waaqayyo addunyaa deeggarsa midhaan nyaataa harka qalleeyyiif gumaachiteetti.
Waldaan Kiristaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa daakuu boqqolloo kuntaal 400 qarshii $1,200,000 bitamee qophaa'ee harka qalleeyyii abbootii fi haadhotii warraa 600,000 tokkoon isaaniif kiiloogiraama 25 raabsteefii jirti. Sirna baniinsa sagantichaa irratti namni Waaqayyoo Raajii Masarat Taayee dargaggoota Araaraa TV World Wide'n tumsa isin taasisaa jirtaniin sagantootni akkasii kun milkaa'aa jiru jedhanii galateeffachuun hordoftootaafis dhaamsa dabarsaniin nama gargaaruuf sooressa ta'uu otoo hin taane nama gargaaruuf nama ta'u qofti gaadhaa jedhanii jiru. Dhimma paaspoortii wajjin wal qabatee hanga har'aatti namni 300,000 paaspoortii kan galmaa'ee jiru yommuu ta'u garuu akka biyyattiitti ammaaf kan maxxanfamee jiru paaspoortii 190,090 qofaadha. Kanaaf namoonni ji'a 3 darban kana keessatti beellamni isinii qabame garuu sababa paaspoortiidhaan hin fudhatiin haftan kanaan booddee guyyaa sanbata duraa yookiin qidaamee deemtanii keessummeeffamuu dandeessu. Namoota guyyoota 90 darban yookiin immoo ji'a 3 keessatti beellamni isinii qabame sababa paaspoortiin dhibuudhaan isin jalaatii hafe qofaaf. Dhumayyuu kan dursa kennamuuf namoota rakkoo paaspoortiitiin biyyoota ormaatti rakkachaa jiran, biyyoota Arabaa fi biyyoota adda addaatti namoota rakkachaa jiraniif dursi kan kennamu ta'a. Nagaanii fayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha koppii liinkii gochuudhaan viidiyoo kana ilaalaa guyyaa har'aa jechuunis qaamee 6 guyyaa har'aa kana akkuma isin duubatti argaa jirtanii harka qalleessota magaalaa Naqamtee keessa jiraachaa jiranii fi gareen Atsnaamaa Chaaritii waggootan darbee keessatti hojii gurguddaa hojjechaa ture. Guyyaa har'aa immoo akkuma isin argaa jirtan handaanqoo fi zayitii hiraa fi jirra. Kanaaf hundumti keessaniyyuu viidiyoo kana amma dhumaatti ilaalaa galatooma. Ayyaana kanaaf handaanqoo fi lukkuu handaanqoo fi zayitiin ufannaa jiranii kanaafuu baay'een galatoomfadha. Magaalaa Naqamtee keessa zayitiidhaa fi lukkuu waan nu raabsaa jiraniif waan qaamaan irratti argame anis waan hirmaattu waan kana waan ta'eef baay'ee guddaa isaan galateeffadha. Sargadheera har'a sargadheera waggaa nagaagaa Yesuus sinaa jaalatu Waaqayyo barri sinaa eebbisu bara nagaa kee sinaa jiraachisu bara nagaa biyya nagaa nu haa taasisu nagaatti nu haa qayyaru Waaqayyo iddoo nagaa oolaa bulaa. Dura garuu faarfannaa isheenan ishee beekaa faarfannaa isheenan kadhadhaa faarfannaa isheenan jajjabaadhaa kanaan ishee bare garuu 2,000dha. Isan isheerraa dhagee 2,000 dura gaafan ishee gaafadhu maatii gooftaa hin amanne gidduutti gooftaa akka amante abbaan ishee ituu gooftaa hin amanin illee gara gooftaa akka deeman natti himtee jirti. Atau Altaayyeen yeroo gara gooftaa dhuftee qaroon ishee mirgaallee akka hin argine natti himtee jirti. Isheen mirgaan kuni hin argu ture namatu qabaa ture qabaadhaan deemti turte biyyatti gooftaa fudhatte sana keessaatii gara biyya Damdooloo magaalaatti yeroo dhuftu akka karaarra teessee illee kadhachaa turte namni saantiibaa akka kennaafi ture. Qarshii akka laachaa fi turan natti himteetti yeroo 3f iji ishee mirgaa kun opereeshinii ta'ee waldaa guutuu wangeelaa lakkoofsa 2ffaa Damdooloo keessa jiran achumaan Altaayyeen baay'ee galateeffatti isaan kana akkamsisee yeroo 3f qaroon ishee kun opereeshinii ta'ee kan inni lafa arguu danda'e jechuudha. Kanuma hundumaa baattee garuu si fuulduraan goru eenyuyyuu danda'e jecha faarfachaa ba'aa kana hundumaa baattee nama har'a geesseedha. Nama jabduu nama qaroon koo arguu dide jedhee gooftaarraa illee hin deebine namni illee nama gooftaarraa hin deebiin har'a ga'eedha Altaayyeen. Haa ta'uuti bara 2,000 akkamiin ol barte yoo jettee ani gimbiin jiraadhaan ture akkuma kana boqonnaadhaaf kiramti gara kanaan dhufe yeroon dhufu isteejii tokko irratti wal argine waaqeffannaa irratti wal argine waliin turre obboleessa koo biraan dhufeen gara kana mucaan kun na biraa turtuu har'a naaf kenni na biraa bultu ittee obboleessa koo gaafa kadhattu bira buli baqqaa ishee biratti na dhiisee deema.